dorgommiin yaada daldalaatii fi kalaqaa mata duree dhaweeyyii Oromiyaa jedhuun guutuu Oromiyaatti bara kana qindeessummaa waajjira kilaastara magaalaatiin akkasumas immoo qindoomina OBN Itiyoo Telekoom biiroolee kanneen akka biiroo daldalaa, biiroo investimentii, biiroo konistirakshinii, biiroo qonnaa kanneen kana fakkaatan hunda kan of keessatti hammatee fi guutuu Oromiyaa irratti gurraandhala kana galmee kan inni jalqabnu ta'uu isaati. Biiroon carraa hojii ogummaa toora xiyyeeffannaa gurguddaa sadii qabateeti kan inni hojjetaati jiru. Inni tokkoffaan carraa hojii itti fufiinsa qabu lammiilee sadarkaa adda addaa barnoonni isaanii sadarkaa yuunivarsiitii, sadarkaa kolleejjii akkasumas immoo sababa adda addaatiin barnoota addaan kutan skill drop out ta'an kanaaf dargaggoof dubartootaaf carraa hojii itti fufiinsa qabu uumuudha. Inni lammaffaan leenjii dhaqqabamummaa qabu, leenjii ogummaas, leenjii dhaweessummaas kan qorqalbii biizinasii jijjiiruu danda'uu fi qorqalbii biizinasii eega jijjiirame immoo ogummaadhaan harka hojjetu akka inni jiraatu gochuudhaa fi oomishtummaan humna namaa ga'oomin humna namaa akka inni dabalu gochuudhaaf kan hojjetaati jirudha. Inni sadaffaan kalaqaaf ce'umsa teekinooloojii jajjabeessuudha. Kunis maalinni kalaqoota yaadotaaf kalaqoota dargaggoota bira jiru kutaalee hawaasa adda addaa bira jiru baasee haala dandeessisu uumuudhaan gara addunyaa gabaatti akka inni seenu gochuudhaan oomishaalee alaa galan bakka buusu oomishaalee galuu bakka buusu qofa osoo hin taane haalli itti fayyadama biyya keessaa teekinooloojiiwwan biyya keessaa bakka buusuu irratti hawaasaaf hubannoo uumuudhaan ce'umsa teekinooloojii mirkaneessuudha jechaadha. Egaan biyyi tokko guddachuudhaaf waa sadiitu barbaachisa akkuma beekamu. Inni tokkoffaan qabeenya uumamaati. Qabeenya uumamaa guddina biyya tokkootiif baay'ee murteessaadha akkuma waliin beennu. Inni lammaffaan kaapitaala. Sadaffaa irratti murteessaa kan ta'e humna namaati. Waa sadan kana qabaachuun qofti garuu yeroo ammaa addunyaa jaarraa 21ffaa dorgommiin akka malee ammaate kana keessatti wanna ganama arginu galgala kan jijjiiramni akka malee saffisaatii jiruu fi rakkoof carraan bal'aa keessa jiru kana keessatti waa sadan jalqaba kaaseen humna namaa qabeenya uumamaatii fi kaapitaalaan qofa jijjiiramuun hin danda'amu. Kun agarsiistuun guddaa qabeenya uumamaa ta'uu qabanuu biyyoonni jijjiiramuu hin dandeenye otoo albuuda qabanii biyyoonni albuuda sana badhaadhinaaf fayyadamuu caala duroominaaf fayyadamuu caala wal fixiinsaaf yookiin immoo hiyyummaa keessatti kan hafan baay'eetu jiru. Jarreen sadan bu'uuraaleen guddina biyya tokkootiif murteessaa ta'an akkuma jiruun ta'ee qabeenya uumamaa sana akkamitti fayyadamuu danda'a. Kun maal barbaada? Yaada haaraa, qorqalbii biizinasii rakkoo keessa dhaabbatanii carraa argu, rakkoo sana faarsoo otoo hin taane rakkoo sana carraatti jijjiiruu barbaada jechaadha. Kanaaf dhaweessummaan yookiin entrepreneurshippiin si'eessituu dinagdeeti. Akkuma yeroo hunda pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kaasan lammiin ogummaa fi dhaweessummaan hin ijaaramne dorgomummaan isaa gaafii keessa jira. Lammiin teekinooloojiidhaan, ogummaadhaan, dhaweessummaadhaan ijaarame garuu rakkoon amma miyyoo ajiraatu rakkoo caala carraatitti mul'ata. Rakkoo keessa dhaabbateet abdii boruutu arga. Rakkoo keessa dhaabbateet guddina boruutu arga. Kanaaf dhimmi dhaweessummaa fi teekinooloojii akkasumas ogummaa dorgommii addunyaa keessatti gahee bakka bu'iinsa hin qabne ba'ataati jira. Biyyi tokko teekinooloojii bituudhaan eessayyuu gahuu hin dandeessu. Teekinooloojii mataa ishee oomishuu danda'uudha qabdi. Amma danda'amuun ease of doing business kan jennu kun yookiin immoo haala dandeessisu biizinasii hojjechuudhaaf dandeessisu kana sirna kuusaa cimsuu irraa kaasee seerota adda addaa bocuu irraa kaasee hojiiwwan jalqabaman jijjiirama asitti hojiin jajjaboo jiru. Kana keessatti abbootiin kalaqaa baay'inaanis qulqullinaanis teekinooloojiin hojjetaatii jiran. Yaanni biizinasii amma burqaatii jiru lakkoofsaan agana kan jedhamu miti jechaadha. Maaliifan kana kaasaa? Leenjiin kun akkuma hin jedhe dandeettii dhokataa isaanii akka baasanii fayyadaman gargaara. Namni kamtuu dandeettii qaba. Ga'umsa qaba, kennaa qaba. Kennaa isaa kana garuu baasee fayyadamuudhaa fi maayindi seetii isaa jijjiiramuu danda'uudha qaba. Qorqalbiin isaa jijjiiramuu danda'uudha qaba. Ilaalcha nan danda'a jedhu gonfachuu danda'uudha qaba. Leenjiin kun kana gaafa jijjiiraa deemu abbootiin kalaqaa daangaadhaan amma daangaatti guutuu Oromiyaa irraa lakkoofsaan kumaatamaan lakkaa'aman waggaadhaan dorgommii kalaqaaf teekinooloojii irratti bal'inaan dhufaatii jiru. Haala kalaqaaf yaada daldalaa gabaatti galchuuf dandeessisuu hin qabnu. Kana gaafa jennu maal inni seeronni keenya baay'een isaanii kan deeggaran. Fakkeenyaaf namni kalaqa qaba, yaada qaba dargaggeessi. Garuu access to finance yookiin faayinaansii argachuudhaaf koolaateraalii hin qabu yookiin immoo wabii hin qabu. Mana qabsiisee liqeeffachuudhaan danda'u. Kanaaf
halli biizinasii kana hojiitti galchuu dandeessisuu fi liqiin ittiin dhiyaachuu danda'u keessaa tokko nan collateral loaniin dhiyaachuu danda'uudha qaba. Biyyoonni addunyaa kanaan fakkeenya modeela guddaadha jechaadha. Namni yaada ofii qabsiisee liqeeffachuu akka inni danda'u. Yaada qaba, qarshiin qabu, mana hin qabu, liqeeffatee bakka wabii qabsiifatee liqeeffachuudhaaf soo maal ta'uu danda'uudha qaba. Seeronni namni yaada ofii qabsiisee, kalaqa ofii qabsiisee liqeeffatu, paatanta raayitii ofii qabsiisee liqeeffachuu danda'u, jiraachuu danda'uudha qaba. Guyyaa har'aa kana ibsa sirratti kennuu barbaanne abbootii kalaqaa fi yaada biizinasii qaban dorgommii dhaweeyyii Oromiyaa jedhu gaggeessuuf bara kana keessattuu ji'oottan sadan ittaanan kana keessatti hojii guddaa jalqabneeti jirra jechaadha. Mata dureen dorgommii keenya dhaweeyyii Oromiyaa jedha. Biyyi tokko teknoolojii bituudhaan eessayyuu ga'uu hin dandeessu. Teknoolojii mataa ishee oomishuu danda'uudha qabdi. Amma danda'amuun ease of doing business kan jennu kun yookiin immoo haala dandeessisu biizinasii hojjechuudhaaf dandeessisu kana sirna kuusaa cimsuu irraa kaasee seerota adda addaa bocuu irraa kaasee hojiiwwan jalqabaman jijjiirama asitti hojiin jajjaboo jiru. Kana keessatti abbootiin kalaqaa baay'inaanis qulqullinaanis teknoolojiin hojjetaatii jiran yaadni biizinasii amma burqaatii jiru lakkoofsaan agana kan jedhamu miti jechaadha. Dorgommii kana gaggeessuun kan inni barbaachiseef maali? Kaayyoon dorgommii kana. Inni tokkoffaan abbootii kalaqaa kalaqa qabanii fi yaada qaban garuu carraa otoo hin argatiin baadiyyaa keessatti hafan gara miidiyaatti as fiduudha. Dorgommii kana kan jalqabnu aanaa guutuu Oromiyaa keessa jiru irratti jalqabna. Kanaaf carraa abbootiin kalaqaa as bahuu argatu jechaadha. Dorgommiin hanga ammaatti gaggeeffamaatii ture, dorgommiin hedduun akka biyyaatti gaggeeffamaa tureera. Nama informationii miidiyaa qabu, nama odeeffannootti dhiyoo ta'etu carraa kan argatee dorgomaa ture. Inni kun garuu dhaweeyyii Oromiyaa kan adda godhu tokkoffaan gola Oromiyaa guutummaan guutuutti kaabaa kibbatti bahaa dhihatti giddu galeessa ta'uu hin jedhin aanaa hundarratti galmeen kun gaggeeffama. Kanaaf kaayyoon isaa namoota carraa otoo hin argatiin yaadaaf kalaqa qaban gara seentaraalitti as finneet oomishni isaanii kalaqni isaanii beekamee gara addunyaa hojii akka seenu abjuun isaanii akka dhugoomuu barbaanna jechaadha. Namni yaada isaa wajjin hin du'uu hin qabu. Qabeenya caalu yaada. Qabeenya kana qabatee darbuu hin qabu. Qabeenyi sun biyya kana jijjiiruu danda'uudha qaba. Kanaaf immoo maal barbaada? Carraa uumuu fi barbaada. Kalaqnii fi yaadni daldalaa akka gatii argatu. Akka gatii argatu. Kana jechuun maali? Yaadni namni yaada qabu akka nama maraateetti ilaalamuu hin qabu. Namni tokko yaada golden ta'e hin baramne out of box yaaduudhaani gaafa yaada kaasu namni kun hin maraatee namni kun nagaa miti jedha namni. Namichatti garuu waatu mul'ate. Dream, vision. Fageessee ilaaluu irraa madda kun. Gama biraatiin aadaa dhaweessummaa babal'isu. Hawaasa sochoosuu miidiyaadha. Dhaqqabummaa keenya bal'isuu. Entrepreneurial society uumuu. Hawaasa dhaweessummaa sirriitti fudhateet biizinasiitti dammaqee uumuu. Kana kan goonu dorgommiin kun warra dorgomsiifnu qofaa fi miti. Miidiyaan bal'inaan hin fayyadamna. Miidiyaa fayyadamnu kanarratti caalmaa irratti hawaasni akka dammaqee maalummaa misooma dhaweessummaa hubatu gochuudha. Gama biraatiin hudhaaleen access to finance jenne dhiyeessii finance jennu walitti hidhamiinsa gabaa jennu akka inni hiikamuuf taasisuudha. Dorgommiin kun ji'a 3 hanga ji'a 4 fudhata. Waggaatti marsaa 4 gaggeessina, marsaa 3 gaggeessina. Waggaatti marsaa 3 gaafa gaggeessinu dorgomtoota 10 waggaatti yoo xiqqaate kaampaaniiwwan gurguddaa 30 baasuuf kan karoorfateedha jechaadha. Galmi isaas maalinni aadaa biizinasii jijjiirame, carraa hojii itti fufiinsaan uumame, haala dandeessisu yookiin immoo ease of doing biizinasii uumamee fi kaampaaniiwwan gurguddaa dhalatanii jiruuf jireenya hawaasa jijjiiruu keessatti ga'ee ba'atan hundeessuudha jechaadha. Dorgommiin keenya dhaweeyyii Oromiyaa kan jedhuun moggaafameetii jira. Dhaweeyyii Oromiyaa jechaan warreen rakkoo saba isaanii, rakkoo hawaasa isaanii furmaata laachuuf qophaa'an jechaadha. Furmaata laachuuf kalaqa fidanii dhufan. Furmaata laachuuf yaada fidanii dhufan. Yaadaaf kalaqa warra qaban. Warra rakkoo caala carraan itti mul'ate jechuudha. Marsaa jalqabaa kana yoo xiqqaate nama 1,000 galmeessinannee karoorfannee qabannee jirra. Dorgommiin hanga ammaatti akka biyyaatti gaggeeffame sadarkaa kanaan lakkoofsa guddaa hirmaachisee hin beeku. Inni lammaffaan adda isa godhu dhaqqabamummaa isaati. Nuti gola Oromiyaa tokkoon baadiyyaa otoo nafiin galmee kana kolleejota qabnuu fi
aanaa waajjira carraa hojii uumuu daldalaaf investimentii dabalatee bakka jiru hunda gadi buunee dhaqqabnee abbootii kalaqaa fiduu qabnaadha. Dorgomsiisee badhaasee biraa deebi'u miti kaayyoonsa. 1000 galmeessinu 500 galmeessinu warra xumura tokko hanga 10 ba'anis haa ta'u dorgomsiisnee badhaasnee biraa deebi'uu otoo hin taane dorgomsiisnee biizinasiitti galchuudha. Haalli galmee fi iddoon galmee keenya iddoon galmee kolleejjota teeknikaaf ogummaa Oromiyaa keessa jiran hunda irratti gaggeeffama. Kolleejjii 216 qabna jechaadha. Almost aanaa baay'ee keessa kolleejjii qabna. Bakki galmee keenya achi ta'a. Inni lammaffaan bakka kolleejjiin hin jirretti immoo waajjira daldala carraa hojii uumuu fi investimentii aanaa irra jiru irratti ta'a jechaadha. Fakkeenyuma kaasuudhaaf dargaggoo Fedhasaa Shumaa hin beektu miidiyaa irratti qeellama Wallaggaa irraa barataa kutaa 8ffaati. Jenereetara sagalee maleessa, boba'aa maleessa al tokko chaarji godhamee yeroo dheeraadhaaf tajaajila kennu kalaqe. Yeroo ammaa dorgommii kana carraa argateet dorgommii biruu Itoophiyaa jedhuuni hojiif ogummaan ministeera hojiif ogummaa qopheessuuni kaampaanii guddaa hundeeffate boolee lammii industiriyaal paarkii galee oomishatti galeetti jira jechaadha maas piroodaakshinitti kana barbaanna. Guyyaan galmee gurraan dhala tokko kaasee jalqabneeti jirra hanga gurraan dhala 30tti gaggeeffama. Abbootiin kalaqaa keenya abbootiin yaada biizinasii qaban kan irratti hirmaachuudhaani waliin taanee biyya haa ijaarru. Waliin taanee dhimma dhaweessummaa dhimma kalaqaa haa cimsinu kalaqaa fi dhaweessummaa cimsuudhaan ogummaa cimsuudhaan immoo oomisha biyya alaatii galuu bakka buusnee birmadummaa biyya keenya gama kanaan jiru furuu danda'uudha qabnaa waanuma jedhu kaasuudhaaf ulfaadha galatooma.